Egaan nageenya isin gaafachuudhaaf akka nageenya isin gaafadhu hin qabu sababni isaatis nageenyaa tokko hin jiru waan ta'eedhaa fi waan daguggaa ilmaan Oromoo irratti keessatti shawaa irratti ta'aa jiru hundi keenya iyyuu argaati jirra. Oromoon shawaa erga miidhamuu jalqabee bubbuleetti jira. Erguma mootummaan kun aangoo qabate takkaa miidhamne irraa dhaabbatee hin beeku. Akkuma Wallaggaa, akkuma Jimmaa, akkuma Walloo jechuudha. Akkuma kutaan biraa miidhamaa jiran uummanni shawaa takkaa miidhamuu hin dhiisne. Guyyaa kaleessaa akkuma beekamu namoota cidhamaatii tokko dhaqanii achi mana cidhaatti qabamanii sana booda mana hidhaa bulfamanii mana hidhaa keessaa baafamanii jimlaadhaan bakka tokkotti ajjeefamanii hallayyaa keessatti gataman jechuudha. Mootummaa kanaan namoonni Oromoon qonnaan bultoonni salaalee aanaa warra jaarsootti jechuudha. Taateen kun kan ta'e jedhe guyyaa guyyaatti bakka tokkotti nama 48 faa nama 8 faa ajjeefamaati jira jechuudha. Madaan Oromoo osoo inni tokko hin qoorin gara tokko madaa osoo naannoon tokko buqqaatii irraa osoo manatti hin galfatin kaan biraa buqqaa osoo inni tokko goolamoo osoo bakka tokko hin argatin furmaa tokko hin argatin bakka biraatiin wanni biraa dhaqqaba jechuudha. Erga Wallaggaadhaa kaasee hanga walloodhaa kaasee ammoo Karrayyuu irratti abbaa gadaa irratti tuuta abbootii gadaa irratti waan raawwatame sana kaasee osoo isaanillee haqni isaanillee hin argamin kan biraa bakka biraatiin kun ammoo mudataa jira jechuudha. Kun baay'ee waan garaa nama nyaatudha wanti daguggaan godhamaa jiru. Jaarraa sirna Minilik kanaan dura seenaa irratti raawwataa hojjete raawwate kan dhaga'aa turre sana caalaa ijaan argaa jirra jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti qonnaan bulaan abbootiin kan keenya osoo qonnaan bulaan badii tokko malee kan hin qabne jechuudha. Qotee maatii isaa jiraachisuudhaan alatti qotee firaaf alagaa jiraachisuudhaan alatti badii tokko illee hin qabu jechuudha. Paartiileewwan mootummaadhaan mormaa jiran kanarraa bilisa jechuudha. Qonnaan bultoonni kan keenya warra sangaadhaan qotanii maatii ofii bulfataa jiranudha. Warra of danda'anii jira hin jirredha jechuudha. Jimlaatti lafti nagaadha jedhee namni mana sargii dhaqee mana cidhaa dhaqee achi keessaa qabame bakka tokkotti ajjeefame hallayyaa keessatti gaafa gatamee jedhu daguggaa Minilik kanaan dura karoorfatee Oromoo fixuudhaaf akkasumas Oromoo fixuudhaaf kan inni irratti hojjetaa turedha. Oromoon akka Oromoo fixuudhaaf kan inni godhaa turedha jechuudha. Warra amma fakkeenya Gobanaa Daaccaa haa fudhannu. Gobanaa Daaccaa Oromoo kana fixuudhaaf kan inni itti fayyadamaa ture Oromoodha jechuudha. Gocha kana Abiyyi irra deebi'ee godhaati jira waan ta'eef sagalee uummata shawaadhaaf haa taanu mee gabaasa kana mee waliin haa dhaggeeffannu. Caama Oromoo irratti raawwatamaa jiru gocha Minilik jaarraa tokkoon dura Oromoo irratti raawwatee wal fakkeessu namooti. Minilik yeroo isaatti Oromoo walakkaa ol duguuguusaa ragaaleen seenaa ni mul'isu. Duguuginsi Minilik kan yeroo saniis gara jabina hamaan kan guutamee fi akeeka Oromoo lafarraa balleessuun biyya Oromoo dhuunfachuu qaba ture. Minilik hammeenya kana Oromoota fayyadamee akka dalage seenaatu ragaadha. Waraanota guguddoo Oromoon yeroo sana itti rukutame duuba qondaalonni waraanaa Oromoo akka Gobanaa fa'i jiru. Gochaan Minilik jaarraan dura raawwate jaarraa 21ffaa addunyaadha ifee jira jedhamu keessatti irra deebiin Oromoo irratti raawwatamaa jira. Godaanni isaa maas kaayaa waan jiru. Jechawwan jumlaa waggoota darban irra deddeebiin Oromiyaa kutaa hedduutti mul'achaa jiran gochaa Minilik kan gitanii. Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaa afran, Gujii lamaan, Booran, Arsii lixaa, godinaalee Shawaa afran, Walloo fi Matakkalitti dhumaatiin Oromoo irratti karooraan raawwatamaa jiru. Erga Minilikii as sirna kam keessatti raawwatame hin beeku kan jedhamuuf ragaa waliini. Ajjeechaa tokko osoo hin sabbaratiin ajjeechaa kabiraa maatiin tokko qe'eerraa buqqaafamee osoo deebi'een dhaabbanne qe'een maatii kabiraa barbadaa. Oromoon kutaa tokko weerarame osoo gidirfamu kutaa biraattis weerara dhageenya. Dhumaatii walirraa hin cinne kumaatamaan buqqaafamuu boo'icha hawwaniif ijoollee boru har'arra wayyaa'aadha osoo jennu boru har'arra hammaachuu nutti himu qe'ee hunda gaddatu jira. Yakki karoorfamee raawwatamu kun garuu eessatti akka dhaabbatu raaguun baay'ee rakkisaadha. Caamsaa 2 bara 2022 kibxatatti barii humni mootummaa Salaalee aanaa warra jaarsootti namoota nagaa 18 jumlaan rashanuu dhageenya. Namooti 15 gandoota Awwaaree Goljee fi Jamjam Meelaarraa 3 isaanii immoo magaalaa Qarree Gohaarraa cidha maatii tokko dhaqan. Cidhi kun immoo ganda Awwaaree Goljee jedhamu keessa ture. Waraanni mootummaa namoota 18 kanneen cidharraa walitti qabuudhaan mana hidhaa magaalaa Qarree Gohaa jedhamu keessa erga bulchee booda guyyaa tokko booda wiixata halkan walakkaa sa'aatii 7tti jumlaan fixee jedhu jiraattonni sagalee isaanii akka hin fayyadamne gaafatan.
warra kanas jumlaan rashanii hallayyaatti gadi naqe. Warri jumlaan ajjeefaman hundi dhiira yoo ta'an dargaggoota waggaa 21 haga manguddoota waggaa 65ti. Haga ammaas reeffi isaanii hin kaafamne jedha jiraatan achirraa dubbifne. Namoonni kunneen hirmaannaa siyaasaa kan hin qabne qonnaan bultoota, daldaltootaa fi warra jireenya dhuunfaa ofii karaa akka akkaan jiraatan ta'uu jiraattota irraa odeeffannee jirra. Humna mootummaan ofiin jedhu kanaatoo uummataa hin qabnetu maatii qonnaan bulaa jumlaan obbaase. Warra shimala guurratee gaa'ela qomoosaa bareechuuf manaa ba'etu rasaasaan rashaname. Uummata safuu fi duudhaa qabutu reeffisaa ulfina dhabee dheena waraabessaa ta'e. Qe'een uummata nagaa warra jaarsoo dhiigaan miccame. Salaale. Aanuma warra jaarsoo ganda dhaa'ee boocceessaa keessatti waraanni mootummaa manneen abbootii warraa 50 caalanii ibiddatti qabsiise barbadeessuu himan jiraattonni. Gochaa fokkisaan kun qindoomina bulchiinsa godina Salaalee fi aanaa warra jaarsoo waraana mootummaa federaalaa humna addaa poolisii Oromiyaa fi milishoota Amaaraatiin raawwatamee jedhu maddeen keenya. Godina Shawaa Lixaa aanaalee garaagaraa keessatti dararamni waraana mootummaatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru yeroodhaa gara yerootti hammaataa jira. Aanaalee Ilfataa fi Ambootti waraanni mootummaa uummata irratti dhukaasee qe'ee buqqisuun konkolaattota hiriirsee qabeenya hawaasaa fe'ataa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Ajjechaan lammiilee nagaa saamichii fi qe'ee uummataa gubuun gochoota guyyaa guyyaa waraana mootummaatiin uummata godinichaa irratti raawwatamaa jiran ta'uu kaa'imaan maddeen odeeffannoo OMN uummata dararuun falli argamu hin jiru jedhanii yuun ingidaatu sinitti hima. Hawaasni aanaalee godina Shawaa Lixaa waraana mootummaan riphee lolaan balleessa jechuun garasitti bobbaasuun dararama ulfaataa jala jira. Haleellaa diroonii hanga uummata nagaa jumlaan rashanuutti qe'ee uummataatti ibidda qabsiisuu hanga uummata irraa buqqisanii qabeenya isaa fe'achuutti egeree uummatichaa balleessuu bifa fakkaatuun gochi guyyaa guyyaan uummata godinichaa irratti raawwatamaa jiru hammaateetti dhufeera. Godinichatti iddoowwan rakkoo jabaaf saaxilamanii jiran keessaa aanaan Ilfataa tokko. Aanichatti waraanni biltsiginnaan bobbaasu uummata qe'ee irraa buqqaasee konkolaataa hiriirsee qabeenya uummataa fe'ataa jiraachuu dubbatu maddi odeeffannoo keenyaa haala naannichaatti dhiyeenyaan hordofaa jiran. Aanaa Amboo, aanaa Ilfataa rakkina kan jedhamu uummaticha irratti kan gaggeeffamaa jiru. Qabeenyi uummataa saamamaa jira. Manni uummataa gubamaa jira. Makiina maarkiteetii kana Isuuzii kana fe'aniitu dhaabaniitu qabeenyi uummataa magaala tokko magaala gabaa Sanbataa kan jedhamtu kan moggaasa Shangallee jedhamu. Achirra qabeenyi uummataa akka jirutti saamamaa jira. Isuuzii ammaaf dhaabatee kan jiru gara Isuuzii 20 kaleessa maarkiteetii 2 fi Isuuzii 3dhaan fe'anii baasanii uummanni kan jedhamu tokkollee kan mana jiru hin jiru. Baqatee dura dhukaasa irratti bananii dhukaasa sana baqatee mana gadhiisee hundumtuu amma bosona jira. Ni jiru jechuu dandeessa. Aanaa Amboottis haaluma wal fakkaatutu mul'ataa jedhu qabeenyi manneen amantaallee osoo hin hafin saamicha kanaaf saaxilamaa jiraachuu himan. Akka aanaa Ambootti immoo karaa aanaa Amboo kana karaa gabaa yaana sanyii kan jedhamu karaa Bikii, Shaatoo Maatiraa, karaa Ilfataa, Haaruunaa, Sinaanii, Shaatoo Lukkuu, Ganda Gichee kana keessatti amma uummanni tokko mana hin jiru akkuma jirutti baqatee ala jira. Irratti dhukaasa mootummaan akkuma dhufee ganda sana galeen dhukaasa irratti ba'ee mana uummataa gubuu eegalee sana booda akkuma jirutti uummanni baqatee bosonatti galee ganaa jedheetu baqate amma waldaa amantaa kan jedhamu kan gabaa Shangallee sana keessa jiru kan waldaan amantootaa qabeenya walitti qabatee kuufatee ittiin achiise wal tajaajilu sana akkuma jirutti qabeenya shaneet jedhanii fe'anii guuranii baasaa jiru. Kana siin jechuu hin danda'u waan hamaatu jira siin jechuu. Duraan waraanni bilisummaa Oromoo naannicha keessaa socho'aa tureera kan jedhan maddi odeeffannoo OMN kun kan itti dhukaafamu, kan ajjeefamu, qabeenyi isaa kan saamamuu fi gubamu garuu uummata nagaadha. Waraanni mootummaa qaama lolatti jiruun osoo hin taane uummatumaan isin shaneedha jechuun fixaa jira jedhan. Godinuma kana aanaa Midaaqanyeetti opereeshinii farra riphee lolaa jedhuun humni mootummaan bobbaase guyyaa kaleessaa barsiisaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Gooda Alaabaas jedhamu kan ta'an barsiisaa Shaambal Bijigaa rasaasaan rukutanii ajjeesuu jiraattota irraa odeeffanneerra. Uummata dararuu fi fixuun falli argamu hin jiru. Humnaan uummata jilgeenfachiisaan herrega dogoggoraatii jedhu maddi odeeffannoo OMN haala godina Shawaa Lixaa keessatti deemaa jirutti dhiheenyaan hordofan. Amma uummatichi akkuma jirutti garee shaneetii fi shaneedhaadha jechisaan jedhan. Haala kanarraan uummatootuma nagaa mana irratti gubaa jiru jecha. Humnaan waan ta'us hin jiru uummata fixuudhaanis waan dhufu hin jiru. Meeshaadhaanis namni biyya moo'ee biyya bulchee hin jiru. Mootummaan immoo
akka mootummaatti qabeenya uummataa eeguufii qaba tiksuufii qaba malee qaamni mootummaa sabarratti waan kadhannaa dalagu akka wantoo tokkootti waan nama yaaddachiidha fi wanta addunyaarra hin jirredha fi walii galteedhaan malee waan hiikamuu danda'u akkas uummata dararanii uummata rakkina keessa gashanii waan tokko waan dhufu waan hin jirreefi mootummaanis kana tasgabbaa'ee dhaabatee of ilaalee waan hojjetuu qabu haaluma seeraan itti hojjetee isaa wayya malee haala ammatti jiru kanaan beekumsa uumuudhaan uummata saamuudhaan waan nuti ta'a jedhee ani yaadisiin jiru akkanuma tokkotti. Humni mootummaa duula riphee lolaa balleessuu jedhuuf aanaalee Oromiyaa garaagaraa keessaa bobbaafame tarkaanfiin fudhatus ta'e dararaan raawwatu hawaasa nagaa qeessaa jiraatu irratti kan fuulleffate ta'u jiraattonni irra deddeebiin OMN'f ibsaa jiru. Humnoonni kun shanee jechuun kan isaan diinummaan farrajanii fi gocha diinummaa irratti raawwatanis hawaasuma malee qaama qabsoo hidhannoo keessa jiru irratti miti jedhu. Gochi hawaasa nagaa diinummaan farrajanii tarkaanfii badiisaa irratti raawwachuu kun hojii ijoo duula waraana Oromiyaa irratti labsamee ta'ee hojiirra oolaa jira. Galmi isaa immoo karoora qurxummii balleessuuf galaana gogsuu jedhu kan dabballoonni OPDO fi Biltsiginnaa ifatti lallabaa turanidha. Yaadamni murni aangoo irra jiru ittiin socho'aa jiru kun karoora duguuggaa sanyii akka uummataatti Oromoo irratti labsamedha. Gochicha waloon dura dhaabbachuutu barbaachisaa jedhu jaarmiyaaleen dhimmicha laalchisuun ejjennoo isaanii ibsan. Godina Shawaa Aanaa Lummeetti guyyaa 3 dura waraanni mootummaa hamaamota cidharra jiran irratti aleellaa raawwatee lubbuun namaa darbuun dhaga'amee jira. Hamaamota baay'inaan 26 ta'an maatii misirroo dabalatee mana keessaa butamanii guyyoota 3 darbaniif mana hidhaa jiraachuu dhageenye jirra. Gabaas dabalataa ittaanee dhiyaata. Taateen kun godina Shawaa Aanaa Lumee ganda Dooroo Irbaataa bakka addaa Lidataa jedhamutti raawwate. Dilbata darbe waaree booda ture. Dargaggoonni Aanaa Lumee ganda Kormaa Faatolee cidha hiriyaa isaanii irratti argamuuf ganamaan qe'ee misirroo dhaqan. Hamaamonni misirricha fuusisee tuutaan gara qe'ee ofiitti galuudhaaf mana misirroo keessaa ba'an. Hamaamonni kun karaa irratti sagalee rasaasaan simatame. Raayyaan ittisa biyyaa kaampii Dooroo Irbaataa keessa buufatee ture. Isaan marsuudhaan sababa hin beekamneen dhukaasa itti bane. Battaluma sanas hamaamota keessaa namni 4 rasaasa raayyaan ittisa biyyaa dhukaasee rukutaman. Namni tokko kan maqaan isaa Aabboo jedhamus battaluma lubbuun isaa dabarte. Dargaggoon Accoo Erbaa Gammachuu Shimallisii fi Xulee Birraa ammoo haala hamaadhaan rasaasa rukutee madaanii hospitaala galanii jiru. Namoota hospitaala magaalaa Adaamaa jiran keessaa namni tokko haala baay'ee yaaddessaa keessa jiraachuus maddeen keenya himanii jiru. Maatii misirroo dabalatee tuuti hamaamotaa baay'inaan 26 ta'an erga hidhamanii guyyaa 3 darbanii jiru. Yakka ajjechaa safuu fi aadaa hawaasa naannoo cabse kana kan raawwatan waraana mootummaa kaampii Dooroo Irbaataa keessa jiran ta'uu kan maatiin miidhamtoota haga ammaatti sababa taatee kanaa ilaalchisee wanti adda baafatan akka hin jirre himu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee garaagaraatti sakattaa waraana bilisummaa Oromoo maqaa jedhuun hawaasi dirqiin bosonatti bobbaafamaa jiraachuun himamee jira. Aanaalee Guduruu fi Abbaay Coommanitti dirqama kanaa wal qabatee hawaasi gidirfamaa jiraachuu kan himan maddeen OMN namoota dirqama waraana bilisummaa Oromoo adamsuu kanarratti hirmaachuuf humna hin qabne illee ajjeesuu hidhuu fi dararuun ni mul'ata jedhu. Aanaa Guduruutti kaleessa manguddoonni 2 sababa kanaan ajjeefamanii jiru. Yuun Ingidaarraa dhageessu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee garaagaraa keessatti sakattaa waraana bilisummaa Oromoo maqaa jedhuun hawaasni dirqiin gara bosonaatti bobbaafamaa jira. Aanaalee Guduruu fi Abbaay Coommanitti eengadda jechuunis caamsaa 2022 irraa eegalee hawaasni dirqama kanaaf akka bobba'uuf dirqisiifamaa jiraachuu kan himan maddeen odeeffannoo OMN dirqama kanaan wal qabatee hawaasni rakkoo jabaaf saaxilamaa jira jedhu. Ijoollee xixiqqoo fi maanguddoonni illee osoo hin hafin waraana bilisummaa Oromoo barbaaduuf dirqiidhaan manaa baafamanii bosona keessa hiraarfamaa jiru jedhu maddeen odeeffannoo OMN. Namoota sababa umurii fi dhukkubaatiin dirqama humnaan itti kenname kana raawwachuu dadhaban addatti baasuun gariin hidhaa gariin ammoo ajjeesaa akka jiran dubbatu namni garasii OMN'f bilbilaan yaada kennan. Aanaa Guduruu keessatti guyyaa kaleessaa maanguddoota 2 dirqama isinitti kenname fudhachuu diddan jechuun qaamni mootummaa ajjeechaa suukanneessaa irratti raawwachuu ibsaniiru. Nufaana deemtanii duula shanee barbaachaa jedhanii uummata dirqisiisaa turanii kunga aanaa guduruu magaala Kumburchaa achi uummata baasanii uummata manatti hafe
shanee hojii hidhata qabdu jechuudha. Uummata manatti ta'e kaan reebuu kaan ajjeesu. Kaleessumallee nama lama ajjeesanii magaala aanaa sana jechuun kombolsha geessanii paartii irra kaa'anii shaneedha ka'uunii ajjeesnee dhumedhanii reefa nama lamaa jiran mallee. Aanaa Baay'ee mallee aanaa Gudurullee uummanni akkuma kaleessa baay'ee bakkee jiran mallee. Aanaa Abbaay Coommanii fi aanaalee godinichaa biroo keessattis rakkoon wal fakkaatu jiraachuu fi maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun jiraattonni hiraarfamaa jiraachuu ibsaniiru.